qayyabannaan keenya kanadhaa mul'ata boqonnaa 3 ta'a. Mul'ata boqonnaa 2 yeroo xumurru waadaan galameef tokko kamaal jedhuudha dhagaa yookaan immoo bakkalcha barii isaaf nan kenna jedha. Bakkalchi barii eenyudha jenneerra? Bakkalchi barii Kiristoos Yesuusiin akka inni ta'e jedhe moo'insa akka inni ta'e jedhe. Kanaaf namni Kiristoosin of keessaa qabu akkuma Phexrosin keessatti yaada tokkotu jira. Qulqullummaa gooftaa Yesuus Kiristoos of keessa fudhanneeti yeroo jenne Ingiliffisaa yaada day star jedhu of keessaa qaba. Yookaan immoo urjii guyyaa yookaan immoo bakkalcha guyyaadhaan kan ifu jechuudha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1:19 irratti yaada akkas jedhu arginu hin jiru. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1:19 irratti yaada akkas jedhutu jira Oromiffaan jechuudha. 19 irraa ergichi tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lammaffaa Phexros boqonnaa 1:19 irraa akkana jedha. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cimee isinis amma boruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessaa ibsu amma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaa ibsutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessanii jedha. Dubbii kana yaadaan duukaa bu'uu kennan bakkalchi barii keessa kennatti fee nummootu jedha Ingiliffisaa Daystar 19 kana Ingiliffaa wasiin dubbise. We have also a more sure word of prophecy whereunto you do well that you take heed as unto the light that shined in dark place until the day dawn and the day star arise in your heart. Onne kenna keessatti ifuun gooftaa Yesuus Kiristoos isa inni jalqabeetiin jedhe ifa akka itti fufsiifnu nu taasiseetiin jedha jechuudha. Haga yoomii itti fufsiifna ificha amma aduun lixuuf yookaan immoo amma dukkanni dhufuuf yookiin immoo akka xumurri seenaa addunyaa kanaa ta'uufi nummoo ifa gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kana irra qabsiise maal goona jechuudha. Itti fufsiifneetiin jenna jechuudha. Okay, kanaafi wallaacha asiraa keessatti yaada bakkalcha barii kennaaf jedhu kan argineera. Waldaa Saardesitti ergaan kun eenyu biraa akka dhufe laalla achi keessatti immoo waan jiru laallee ofii kennan lachi biraa laallee kutaadhaallee laalleetiin jenna jechuudha. Lakkoofsa 3 irraa gara ergamaa waldaa Saardesitti ergaan kun isa hafuurota waaqayyoof hojjetan 7 hafuuronni waaqayyoof hojjetan 7 kunniin eenyu faa jedhaneerra ergamoota 7 jenneerra. Ergamoonni 7 kunniin waldaa 7 dhaayicha 7 malakata 7 mallattoo 7 kanneen hundumayyuu akshinii hojjetu irratti waaqayyo kan ittiin fayyadamudha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 1:1 irratti ilaalleera. Kun mul'ata Yesuus Kiristoosiiti. Isanni wanta dafee ta'uuf jiru waaqayyo irraa maal godheedha? Argateedha. Kiristoos immoo ergamaa ofii ergee eenyutti beeksise jenneera? Yohaannisitti beeksise jenneera. Kanaaf kan isaa hojjetan ergamoota qaba jechuudha. Waaqayyoof hojjetan 7 urjoota 7 qabu biraa dhufe jedhii caafii jedheen. Ergichis an hojii kee beeka maqaadhumaaf jiraataadha jedhaata jedhamtee hin waamamtaa ati garuu maalidha jedhaan? Du'aadha. Amma pooyintiin waldaa tiyaatiraa keessatti waaqa sobaa waaqeffachuun Elzaabeet inni achi keessa jalqabe waldaa Saardesii keessatti du'a namoota baay'eetiin maal ta'e jechuudha. Sababa ta'e. Haftuun baay'een illee maka jiran ta'e. Haftuun dhugaa kanaaf dhaabatan baay'eenis yoo maka jiran ta'e garuu akka jeneraalitti hilaallaa boqonnaa jaabiraa yoo bahe duuti fardicha irra akka inni taa'ee argine hin jennu jechuudha. Kanaaf ol bagala asirratti maal jedhaa? Du'aadhaa jedha. Ka'ii dammaqaas ta'ii jedha. Amma dubbicha waliigalatti du'aadha. Garuu achi keessaa du'ama jedhamee iddoo ammoo kanatti illee warri keessaa lubbuun jiran jiru. Kanaaf lakkoofsi lama maal jedhaa? Ka'ii dammaqaas ta'ii wantaafee du'uuf jedhu jabeessi. An fuula waaqayyoo koo duratti hojiin kee fiixaan ba'uusaa maal hin goone jedha. Hin argine. Amma si barnoota lakkoofsa lamarratti barnoota guddaa baranna. Tokko ka'ii dammaqaa ta'ii wanta du'uuf jedhe maal godhe? Jabeessi. Du'ee xumuramee badduu ba'uuf jettaa. Garuu ammoo maal godhedha dubbichi? Jabeessi dubbicha kana. Amma yoo jabeessite carraa
du'a jalaa baraaramu maal goota jechuudha dubbichi. Qabda moo hin qabdu? Qabda. Carraa kana fayyadamii akka duutee badduun baane isaaf maal godhiidha? Isaaf jabeeffadhuudha dubbichi. Isaaf jabeeffadhu. An fuula Waaqayyoo koo duratti hojii kee fiixaan ba'uusa maal hin goone jedhaara. Hin argine. Eenyutu Waaqayyoo koo jedhaara asirratti? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos abbaa isaatiin maal jedhee waama jenneera? Waaqayyoo koo jedha. Ingiliffa irratti Waaqayyoo jedha. Amaariffin Oromoon garuu Waaqayyoo koo jedha. Fakkeenyaaf Amaariffaa isin dubbise lakkoofsa tiraahii ba'amlaakeesi ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃሁን ሊሞቱት ያላችሁ የቀሩትን ነገሮችን ምን አድርግ አጽና ዱፍ ዋን ጀዳ ዋን አፈ ሀፍቱቱ ጅራ jechuudha oduun gammachuun yeroo hundumaa haftuu maal ta'a ni fayya waldaa Sardes keessatti dhumarratti maqamaaf jira jedhamte malee duuteetta garuu waan du'uuf hafe wayitu jira isa kana maal godhi jabeessi akka duutee badduun baane oduun namatti tolu rakkinni fedhellee yoo ta'e kiristaanummaan hiddisaa maal hin taane hin cinne jechuudha. Dhugaan hiddisaa maal hin ta'u hin citu. An fuula Waaqayyoo koo duratti hojii kee fiixaan ba'uusaa maal hin goone jedhaan hin argine jabaadhuudha dubbichi waamicha jechuudha. Waamicha godhamaaru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waamicha kana irratti wajjin ilaalaa dhufna jechuudha. Lakkoofsa 3 ammas wanta sitti dabarfamee akka itti fudhattee fi akka itti dhageessee maal godhi? Yaadadhu maal godhi jedhaan? Eegi. Amma yaadachuu duwwaa miti obboloota kun. Amma dhugaan akka itti nu bira ga'e yeroo hundumaa yaadachuu danda'u qaba. Akkamitti dhufee dhugaan nu biraan bahe? Macaafni qulqulluun Wangeela Yohaannis yeroo qayyabannu boqonnaa 20 keessatti gara lakkoofsa 31 irratti wanti kana macaafa qulqulluu kana keessatti caafamne waan baay'ee godheeraa jedha Kiristoos. Waan macaafa qulqulluu kana keessatti maal hin taane hin caafamne. Garuu inni caafame kun maaliif caafame jedha? Mee isinii dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 31. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera jedha. Isaan kun garuu Yesuus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amantaniif amanachuu keessaniin maqaa isaatiin jireenya akka qabaataniif caafamne jedha. Ama bu'uurri amantii Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraata akka ta'e beennee maal gochuu? Itti amanu. Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataati yeroo jennu waanni jiraataan ammoo eenyudha jedhaara? Abba. Waanni jiraataan Abba. Kiristoosoo ilma Waaqa jiraataati. Dubbiin kun namoota biraa baay'ee biratti gadhiitamedha. Waan salphaaf bu'uura ta'e jechuudha. Maal jedha Phaawulos yeroo dubbatu? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3:11 irraa. Hundee dur kaa'e malee eenyullee hundee biraa maal gochuu hin danda'u jedha. Kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sun ammootu jedha lakkoofsa 11 irraa. Isuma dur kaa'ame sana malee omtuun hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoosidha jedha. Kanaaf bartoonni illee maal jedha Galaatiyaa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti hundee bartootaaf raajotaa irratti maal taasisaniittan? Ijaaramtaniittan. Dhagaan golee qajeelchu immoo Kiristoosii jedha. Kanaaf ammas wanta sitti dabarfamee fudhatte akka fudhattee fi akka itti dhageesse maal godhi jedhaan? Yaadadhu eegi. Sababni isaa dhugaan isaan biraan bahe akka salphatti hin dhufne jechuudha. Aarsaa dhiigni itti dhangala'eeti ka dhufe. Yaada garaa keessa maal godhi jedhaan? Geeddaradhu. Yoo dammaqaa ta'uu dhabaatte garuu an akka hattuun dhuftutti nan dhufaa yeroo an sitti dhufus matuma maal hin gootu? Hin beektu. Okay. Amma sirratti waan tokko akka dhugaa yaadnu barbaada obboloota kun. Kiristoos akka hattuun dhuftutti dhufa jechuun yeroo Kiristoos dhufu waan beekanii yookaan ammoo samiidhaa yeroo dhufu jechuudha. Akka hattuun dhufee dhokatee namoota ofii fuudhee deemaanii? No. Maal jedhama Macaafni Qulqulluun? Akka bakakkaan baha biiftuuti kaatee amma lixanii biiftuutti mul'atu. Dhufaatiin isaa maal ta'a jedha? Hin mul'ata. Namoonni waraananiyyuu ijaan maal godhu jedha? Hin argu jedha. Okay, interesting. Maal jechuudha akka hattuutti dhufa jechuun? Obboloota koo akka hattuutti dhufa jechuun qorannaa murteeti jechuudha. Yeroo murtee murtaa'u maal hin goonu? Hin beennu. Maal jedha Macaafni Qulqulluun? Nama hundumaaf akka hojii isaatti kennuudhaaf maal godha jedha Kiristoos? Nan dhufa jedha. Akka hojii isaatti murtee itti murtaa yeroo qabatee dhufaan jechuudha.
Amma kanu dammaquu qabnu yoo makka ta'u kanu hin beenne yeroo maaliiti? Yeroo murteeti. Waldaa Saardesiin booddee kanu ilaallu waldaa maaliiti? Waldaa Filadelfiyaati. Waldaa Filadelfiyaa fuuldura ammootu balbala bana cufametu jira. Sa yeroo biraan baanu ilaalla. Kun ammootu yeroo Kiristoos kutaa qulqulluu seenudha. Kana jechuun yeroo murteen itti maal godhudha jechuudha. Itti jalqabudha jechuudha. Itti eegaluudha jechuudha. Kanaaf maal jedhaaraa yaada garaa kee geeddaradhu yoo dammaqaa ta'uu baatte garuu an akka attuun dhuftutti maal godha? Nan dhufa. Yeroo antitti dhufus matumaa maal hin gootu? Hin beektu. Hin beektu. Akka attuun dhuftutti dhufa kan jedhu obboloota koo kanaaf kan hubachuu qabnu dhufaatii lammataa sadeebee dhufu duun taane yeroo murteeti jechuudha. By the way, murteen raawwatame jennaan nuuf maal ta'eera? Nuuf dhumatameera. Kiristoos ka dhufu isa murtaa'e qabatee dhufa malee fakkeenyaaf judgmentii namni seeraa waa'ee seeraa beektan baay'een keessanii beektu jedhee yaada. Maal jedhama jalqaba qorannaatu gaggeeffama. Achiin booddee daa'imman yookaan ammoo abbaan murtii kophaa isaa taa'ee murtee maal godha jechuudha obboloota koo. Murtee murteessu. Gaafa beellamaa murteessi kana dhufee namatti maal godha? Gaafa beellamaa abbaan murtii murteessi kana dhufee maal godha? Namatti. Yeroo dhufu murteessa oduu hin taane murtaa'ee fuudhee maal godha? Namatti hima jechuudha. Kanaaf yeroon akkaattuutti dhufa jedhame yeroo murtee kanaati jechuudha. Kanaaf waldaa Saardesiitiin yoom akka dhufu hin beektu yoom akka murteessa irra ga'u hin beektu dammaqaa ta'e. Wanti kee baay'een du'ee jira. Garuu waan haftee jirta ishee haftee maal godhi? Jabeessi. Ishee haftee san jabeessuudhaaf wanti ati godhuu qabdu maalidha? Qalbii jijjiirrachuu qabdaa. Qalbii jijjiirrachuu qabdaa. Yoo kana hin taane an akkaattuutti dhufa jedha. Lakkoofsa 4. Haa ta'uyyuu malee Saardes keessa namoota muraasa warra uffata isaanii maal hin goone jira. Warra uffata isaanii maal hin goone? Hin xureessine. Hin mijanne duun taane warra uffata isaanii hin xureessine jira. Hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabda jedhee. Warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf warra maal godhanidha? Warra malanidha. Galanni Waaqa haa ga'u. Iddootti duuti baay'atee maal ta'u obboloota koo jiraachuu. Iddootti dhugaan badeera jedhamanitti maal ta'u uffata ofii xurii malee maal gochuu eeguu. Waaw! Maal jedha Daawit? Humni gara bitaatti kufaa, humni gara sitti kufaa, ati garuu jabaattee maal taata? Dhaabbatta jedha. Asirratti amma dubbiin jedhaaru duuteetta erga jedhamee ka'een booda garuu warri muraasni jiru. Muraasa jedhaan. Haa ta'uyyuu malee Saardes keessa namoota meeqa jedhaan? Namoota muraasa. Warra uffata isaanii hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabda. Amma akka waldaatti haga maal alaarrutti akka waldaatti yeroo baay'ee maaltu jira? Rakkinatu jira. Garuu keessaa warroonni hafan jiru mun jiran? Jiru. Ammallee xiyyeeffannaan nuti bara kana keessa kennuu qabnu xiyyeeffannaa garee oduu hin taane xiyyeeffannaa maaliiti? Xiyyeeffannaa dhuunfaati. Xiyyeeffannaa dhuunfaadhaan hundeen kiyya maalinni? Maalirra dhaabadheera? Eenyutti amaneera? Adeemsi kiyya isa wajjin agadhaa deemaaru maal fakkaata? Amma gara fuulduraatti immoo akkamitti deemuu qaba? Dhugaan barraa'e maal jedha jennee yerootti dhuunfatti qayyabachuu qabnu keessa jira jechuudha hunduu kennayyuu. Akka normaalitti bara dukkanaa jaarraa dukkanaa ture keessatti waldaa Saardesii kana haga naannoo bara 1798 gara xumuraa irratti naannoo sanitti ol qabannu. Sababni isaa yeroon kun yeroo maalidha? Yeroo du'aadha. Kana jechuun kiristaanonni almost dhiigni isaanii yeroo dhangala'ee dubartittiin maal taate? Machoofteedha. Torba wajjin sababni isaa mul'ata itti dhufaa laalla waan ta'eef kanneen hin dagannu jechuudha. Wal bira qabaa gara duubaatti deebi'aa laalla gara fuulduraatti yeroo deemaa dhufnu jechuudha. Akkamitti akka walitti galu ilaalla. Namoonni yeroo ofii kennanii waan hin laalleef macaafa mul'ata akka waan hiika hin qabnetti ilaalu garuu dubbii akkam wangeela akkamii akka inni ta'e isinin mi'aa dhufeetiin jedha jechuudha. Akki kanaan duratti ilaalleef wangeela achi keessa jiru baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf kan maal godhanidha? Kan malanii. Sababni isaa
mul'ata boqonnaa 14 illee waa'ee 144 yeroo laallu lafa walitti dhaqutti warra dhaqanidha. Xuraa'ummaa wajjin uffata isaanii qulqullummaatti warra maal godhanidha? Warra eeggatanidha. Kanaaf isaan kunniin oolicha wajjin deemuuf kan malayna jedha. Lakkoofsa 5 irratti wangeela guddaa argina obboloota ko. Lakkoofsa 5 irratti nama moo'utti akkasumas uffata adiitu maal ta'a? Uffifama. Okay, uffanni adiin kun qulqullummaa eenyuti? Uffanni adiin qulqullummaa eenyuti obboloota ko? Qulqullummaa Yesuus Kiristoosiiti. Isaas boqonnaa 64 irratti qulqullummaan kenna moofaa maaliiti jedhama caalu qulqulluun? Moofaa abaarsaati jedha qulqullummaan kenna moofaa abaarsaati jedha. Okay. Amma qulqullummaa gooftaa Yesuus Kiristoosii uffata adiitu itti uffifamaa jira. Mul'ata gara boodaatti gara fuulduraatti waan deemarruuf yeroo biraan baane gara duubaa referaansii fudhataa deemna. Ammaaf kanuma laal. Uffata adiitu uffifama. An maqaa isaa macaafa jireenyaa isa warra jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessa maal hin godhu? Isan balleessu. Nama maal godhate? Nama uffata ofii qulqullummaatti eeggate. Nama xuraa'ummaa irraa of eege jechuudha. Maqaa isaa galmee jireenya irraa maal hin godhu? Hin balleessu. Galmeen jireenya irratti hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uu isaa maal godha? Nan beeksisa. Eenyuun fuuldura jedhaa obboloota koo? Abbaa koo fuulduratti. Kabiraahoo? Ergamoota fuulduratti. Waamee kan koo ta'uu isaa maal godha jedha? Nan beeksisa. Kanaaf qaamni samii keessatti arginu abbaa ergamoota kun immoo eenyuun jechuudha? Kiristoos Yesuusii jechuudha. Kiristoos kan isaa ta'uu kenna kan inni beeksisu sadan waaqa tokkummaa fuulduratti miti. Yookaan immoo waaqa biraa lamatti illee miti. Waan biraa fuulduratti illee miti. Kan inni beeksisu abbaa isaa fuulduratti, qulqulloota ergamoota fuulduratti. Kan eenyu ta'uu kenna beeksisu? Kan isaa ta'uu kenna. Kan isaa ta'uu kenna. Maaf jecha kana fayyadame seetu obboloota koo? Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kun mul'ata eenyuti jedha? Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Isa wanta inni tafee ta'uuf jiru eenyu biraa argateedha jedha? Waaqayyo biraa argateedha. Mul'ata tokko dubbisaa. Inni immoo ergamaa ofii ergee eenyu beesse jedha? Yohaannisitti beesse jedha. Kan Kiristoosii kataane nu waan maal ta'aniif? Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? 9 akkana jedha. 8:9 irraa. Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma sin keessa jiraate akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti maal hin gootan? Hin hojjettan. Namni hafuura Kiristoosii of keessaa hin qabne kan eenyuti miti? Namni hafuura Kiristoosii of keessaa hin qabne kan eenyuti miti obboloota koo? Kan Kiristoosiiti miti. Kan Kiristoosiiti miti. Kanaaf mul'ata boqonnaa 3 keessatti kan koo ta'uu isaa namni dhugaa baa gaafa jedhu nama hafuura koo maal godhu jechuudha? Nama hafuura koo qabu jechuudha. Ergamoota isaa duratti maqaa isaa waamee kan koo ta'uu isaa maal godha jedhaara Kiristoos? Nan beeksisaa jedhaara. Kan koo ta'uu isaa nan beeksisa jedhaara. Roomee 8:9 irratti immoo namni hafuura Kiristoos hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Kanaaf Kiristoos namoonni kunniin kan kooti jechuuf hafuura Kiristoos qabaachuu qabna moo hin qabne? Hafuura Kiristoos qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun nuti eeggataarru hafuura Kiristoosiiti jechuudha. Hafuura Kiristoosii wanti jedheefi tokkoffaa Phexros yaadaan na qabadhaa. Akkanumaan jechoota fayyadamaaru akkasumaan fayyadamaaru waan macaafni qulqulluun jedhuufi tokkoffaa Phexros 1:11 irraa isaan waa'ee dhiphina Kiristoos hin argatu. Waa'ee ulfina booddeedhaan isaa dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatanii hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamiitti akka agarsiisaa ture maal godhan jedhe hin qoratanii jedha. Tokkoffaa Phexros 1:11. Kanaaf nama kan koo ta'uu isaa nan beeksisaa yeroo jedhu namni kan Kiristoosii ta'e nama hafuura eenyu qabu qofadha? Nama hafuura Kiristoosii qabu qofadha. Waldaa Ladooqiyaa biraa yeroo baanu lakkoofsa kana itti deebinee ilaalla. Sababni isaa balbala dhaabadhee maal godhaara jedha Kiristoos? Nan rukuta jedha. Namni sagalee koo dhaga'ee na jalaa banu ol nan lixa isa wajjin maal godha?
maadditti nan dhiyaadha. Nan dhiyaadha jedha. By the way, kan koo ta'uusaa waa abbaa koo fuulduratti ergamoota duratti kan koo ta'uusaa maqaa isaa waamee maal godha jedha Kiristoos. Nan beeksisa jedha. Warri kan Kiristoos hin taane hoo mul'ata boqonnaa 14 irratti akkuma isin jedhe booddeelee biraan baanee olaalla xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo kan isaan dhugani eenyu fuulduratti mul'ata boqonnaa 14 irratti innis ofii isaatii mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irra yoo ilaalle innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo. Warri daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo kana dhunne warra Kiristoos kan kooti jedhee maqaa isaanii waamedha jechuudha. Kiristoos maal jedhee maqaa isaanii kan kooti jedhee fuula Waaqayyootii fi fuula ergamoota duratti isaan maal godha? Isaan beeksisa. Warri kana hin taane immoo dheekkamsa Waaqayyoo isatuma kan qabaati xoofoo dheekkamsa isa buufame dhuguuf jiru fuula ergamoota Waaqayyoo qulqullootaatti fuula hoolichaa durattis ibiddaaf dhagaa maal ta'u jedha? Inni dhibbatu jedha. Ilaala argitanii warri dhibbatus fuula Waaqayyoo xoofoo dheekkamsa Waaqayyootiin fuula ergamootaatii fi fuula hoolichaa duratti. Warri ammoo asitti dhiphanne warra Kiristoos maal jedheedha? Kan kooti jedhee fuula Waaqayyootii fi fuula ergamoota duratti maal godheedha? Isaan beeksiseedha. Dubbiin akkamitti akka bifa ifaa ta'een walitti galee jedhu arginee hin jenne jechuudha. Kanaaf badhaasni jiru dhumarratti maal jedheeni namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu walloota kiristaanaatiif jedhu maal haa godhu? Haa dhaga'u hin jedhudha jedha. Kanaaf dhumarratti isa hafuurri qulqulluun jedhu jedha afaan Oromootiin Amaariffaan Ingiliffaan immoo yeroo dubbiftan fakkeenyaaf Amaariffaan dubbise manfas labiyataa kiristaanaati የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ. Hafuurri kun ammoo ka jedhu lakkoofsa tokko irratti sadii tokko irra maal jennee ture? በሳርዴስ ወዳለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ሰባቱን የእግዚአብሔርን መናፍስት ሰባቱን ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል jedha. Urjoota torbanii fi hafuurota torban kan jedhaman kunniin ergamoota torban jechuudha. Hafuuronni kun kanaaf gara waldaatti yeroo dhufu ergaan Waaqayyo biraa karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos tajaajila ergamootaatiin dhufa jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan waldatti yeroo dubbatu manfas inni jedhame kun ergamoota jechuudha. Afaan Oromootiin hafuura qulqulluu jedhee keera. Manfas jedha Amaariffillee. Ingiliffallee olaaltan lakkoofsa torbarraa he that has an ear let him hear what the Spirit says unto the church. Hafuurri waldaadhaaf ka jedhu. Garuu dhugaa macaafa qulqulluu hubachuudhaaf hafuurri keenya hafuura Waaqayyoo wajjin walii galuu qabu hin qabu. Nuuf kallattiidhaan ergaan yeroo dhufeetiin jedhu nu bira kan ga'u hafuurri isaa hafuura keenya wajjin walii galee ergaa dhugaa ta'uu isa fudhanneetiin jennee. Kanaaf mee yaada kana gara keenyaatti finna. Kun yeroo saniif yeroo waldaa Saardesiitti kateedha jenneera. Bara waldaa Saardesiitti yeroo kennu Uriah Smith isa dubbise review Daniel Revelation irratti haga bara 1798 kan of keessatti qabateera. 1798 jechuun gara xumura seenaatti dhufeedha. Garuu kabraa irraa waldaan Saardesii bara 1950mootaa kaasee haga bara 1790mootaa yookaan achi keessa ka jirudha. Lafa kaa jechuudha. The escaping or remaining have to jedhama hiikkaan maqaa isaa Sardes jechuun the escaping or the remaining. Kompilentii inni irraa qabu du'aadha. Garuu ammoo achi keessatti warroonni dhugaasaa iddootti eegan akka jiranidha kan inni lafa nu kaayetiin jedhu jechuudha. Kanaaf mee yaada kana gara jireenya keenyaatti yeroo finneetiin jennu wanti du'uuf jedhu kaafee xiqqoo wayii jiru maaltu jira? Waan san deebinee maal gochuu qabna jechuudha. Jabeessinee iddootti dhaabuu ka qabnu jechuudha. Jabeessinee iddoo dhaabuu ka qabnu maaltu jira? Ani ibsinuuf gaafachuu danda'uu qabna jechuudha. Keessaanuu isa moo sana yookaan immoo isa uffata ofii adii eeggate kana Waaqayyo koo fuulduratti yookaan immoo abbaa koo fuulduratti qulqulloota ergamootaa fuulduratti. Kanaaf amma wanti guddaan du'aaf nama geessaaru jireenya akka ta'e nunni Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos jedha jechuudha. Kiristoos hin dhabuun maal jedhama? Du'a jedhama. Kanaaf doktoriinii eenyutu badaa dhufe jechuudha. Doktoriinii Kiristoositu badaa dhufe jechuudha. Baay'ee doktoriinonni hedduu kan isaan dhufan bara jaarraa dukkanaati. Doktoriinii Kiristoositti namni qabatee jiraatu maal of keessaa qaba? Kanaan dura illee deebi'ee ilaalaa turre jechuudha. Ergaa Yohaannis isa lammataa 1:8
Tokko 8 irra maal jedha? Of eeggadhaa jedha. Mindaa guutuu akka maal gootaniif? Akka argattaniif. Kana akka inni itti dadhabde hundinuu isin dura maal godha? Inni itti dadhabde hundinuu isin dura maal godha obboloota koo? Isin dura bada. Bada. Lakkoofsa gadirratti namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon biraan qabu. Waaqayyoon biraan qabu jechuun namichi kun maal ta'eera jechuudha? Du'eera jechuudha. Du'eera jechuudha. Sababni isaa jireenyi kan of ta'e eenyuuni? Waaqayyo. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa? Karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu ammoo eenyuun of biraa qaba? Abbaa, ilmas of biraa qaba jechuudha. Kanaaf dhugaan macaafa qulqulluu dooktoriin Kiristoos kan jedhamu abbaa, ilma, karaa hafuura isaa isa hubachuudha jechuudha. Kallattiidhaan abbaan abbaadha, ilmi ilma, hafuurrillee maaliif obboloota koo? Hafuura. Hafuura. Kiristoos hafuura ofii isaadhaan nuu kenne jechuudha. Kanaaf dhugaan kun dhugaa eenyummaa keenya isa du'uuf jiru deebisee maal godhudha? Deebisee jiraachisuudha jechuudha. Jiraachisuudha jechuudha. Kanaaf dhugaa kanatti qabannee warra seenaa lafaa xumuran akka ta'an Waaqayyo kadha geenye nuuf haa eebbisu.